jiru fuudha feerumaa jiru jaalalaa keessatti jaalalleewwan yookaan niitiif dhiirsa gosa afuriitu jira. Tokkoffaan niitiif dhiirsa yookaan jaalalleewwan yeroo baay'ee walitti bu'an garuu kan wajjiin jiraatan walitti bu'anii hin hiikkatanii ammallee wajjumaan jiraatanii ammallee walitti bu'anii hin hiikkatanii haala kanaan deeman. Lammaffaan jaalalleewwan yookaan niitiif dhiirsa maatii ofii irratti xiyyeeffatanii yeroo kennanii fi fakkeenyaa fi maatii ofii wajjiin wokii deemanii wajjiin bashannananii wajjiin bakka gurgurtaaf bittaa deemanii wajjiin godhanii jechuudha. Kun jaalalleewwan maatii ofii irratti xiyyeeffatan yookaan niitiif dhiirsa maatii ofii irratti xiyyeeffatanii. Sadaffaa niitiif dhiirsa yookaan jaalalleewwan hawaasummaa irratti xiyyeeffatan hiriyoota isaanii wajjiin fakkeenyaa fi dilbataa fi sanbata maatii wajjiin bashannanuu yookaan jimaata maatii wajjiin bashannanuu yookaan hawaasa keessatti waan akka cidhaa kan waa wayii hawaasa wajjiin walitti dhufeenya baay'ee uummatan jechuudha. Nama baay'ee nama wajjiin hawaasummaa hariiroo hawaasummaa uummata. Inni arfaffaan ammoo niitiif dhiirsa yookaan jaalalleewwan yeroo hundaa diraamaa walirratti hojjetan. Kun yeroo baay'ee wal lolanii wal loliinsi isaaniin dhaabbatu yeroo hundaa walitti iyyanii wal dhiphisanii wal cinqanii yeroo hunda dubbii walitti deebisanii jaalalleewwan gosa kanaa dhumarratti jaalalli isaanii akkan taaneen addaan dhumaa jechuudha. Yeroo baay'ee diraamaa walirratti dalagan. Marree hordoftoota koo gorsoota yookaan ammoo gosoota jaalalleewwanii arfan yookaan gosoota niitiif dhiirsaa yookaan jaalalleewwanii arfan isin akka jaalattan abdii guutuun qaba. Viidiyoon kun isin tola laayik godhaa. Chaanalii keenya immoo sabskiraayib gochuun dagatinaa nagaa.